عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء مركبوني أكم جرتنا ردوتو تداوتو تانتي وروشو عندما كيسا نوبكم جرتني فيكم جرتني نجيني قوسنا لك أبو جتشا قويا ناس فيديو قباب دوتاكا وهي مرسالقو ألفان على تمالتو هم بيسجيك أمو مرسالقو نمو توكو كان جالا مرافو تجرا كان جيسا دي أسو ألفان تاينوكن أسو الموغرهن قباتن يو أسو هندايني كان جي أنكنا رافو تجرا چولا يو كان موجي إيسا إيقاتي kan itti hidhufne 15tti torbetti walumaa galatti jechuudha maaltu toora rarraballeessa marsaalagu waan jedhu irratti fi dawaa isaa mana kenna kestenetiin maal fayyadamne isa kana dhooguu dandeenya waan jedhu qabadhee isin dhufeetiin jira horroon raawwataa tanana dhufu baga nagaa dhuftanii maatii ta'uudhaani obboleeyyan keessan yookiin hiriyoota keessan kan rakkina kana qabanii share gochuudhaani akka irraa fayyadaman taasisan isiniin jedha warroonni jalqaba rakkatanii gammaatiin wajjin turtan garuu hedduu takka galatooma dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hedduu takka isin galateeffadhaa hedduu chaayinaan kunis guddataa jira anas na jajjabeessaatiidha kan jirtanii ittaan segara mata duree hiikaadhaatoo isin dabarse mee dawaa isaa isinitti himuun duratti sababoota kanaan isin saaxilan tokko lama jedhee hanga 3-4 takka isinii haa himu sababoonni inni jalqabaadha namoota dhiibbaa dhiigaa qabuu fi dawaa isaa fayyadamu irratti wantoonni akkanaa kun mul'ata yookaan immoo yoo isin dhukkubee mana yaalaa deemtanii marfee fudhattanis wantoonni akkanaa kun hin mul'ata kun isin rifachiisuu hin qabu inni jalqabaa jechuudha inni lammaffaa warroota qusannaa maatii fayyadamtan marfee ji'a 3 yookiin immoo tuyyuu marfee waggaa 3 san ka kaawwatan san yoo kaawwattanii hedduu inni kun adda dureedhaani akka jeeqamus taasisa akka isin raafus taasisa jechuudha nama tokko raa inuma akka nama ulfatee itti zaddi godhee kan hambisu jira nama garii garuuyyuu torbeedhaan 15dhaani ji'aani nama ani wallahi ija kiyya kana arge jira qalanii albee isaan keessa albeedha dhiifama marfee isaan keessa kaahaniif kana qalanii jechuudha kan isaan keessa kaashin qalanii keessa nama kaahaniin beektu ka waggaa 3 sanii of keessa naa baasitu jira jechuudha isa san haadha ijoolleeti garuu dawoo waan hin barbaanne fuutee kaawwate sababni maaliif dugdiyootti dhufu akka bishaanitti irraa yaa akka bishaanitti 15dhaan miidhamte jennaan ofirraa baaste inni kuni sababbii jeeqamu marsaalaguutiin hedduu tokko kan nama saaxilu tokkoffaadha inni lammaffaan immoo tuyyuu hanqina yookiin immoo tuyyuu yeroo ulfaatinni keessan qannasu yeroo ulfaatinni namaa kun qannasu yeroo ulfaatinni namaa ol ka'ullee akkasuma yeroo ulfaatinni namaa qannasullee akkasuma fakkeenya warroota 50 gadi irra jiranii akkas 60 qabanii 50 rakkoon qabu sanii gadi warroota jiran garuu inni kun irratti mul'ata jechuudha jeeqamu marsaalagu kun hafuun irraa turuun kun irratti mul'ata yookaan immoo isin dhukkubee gaafa mana yaalaa deemtanii anamma akka mataa kiyyaatti yeroo na dhukkubu yookiin yeroo dhibamee mana yaalaa deemee marfee fudhadhu hin jeeqamu marsaalagu kiyyaa ji'a 2 ji'a 1 narraa hafa jechuudha namoota akkasitti isinirraa immoo maal gochuu qabdanii wantoota man isin jedhu kana fayyadamuu qabdanii jechuudha inni biraa immoo tuyyuu dhiphina yookiin immoo cinqamu yookiin yaaduu jechuudha gara biraatiin yaadina jechuun bi hin danda'amu keessattuu nuti warroonni biyya ormaa keessa jirru kuni waa baay'ee yaadna waa baay'ee cinqanna waa hedduudha yaadni nuti wanta nuti yaadni hin jiru yaada garagaraa yaada maatii ta'uu danda'a yaada jiruuf jireenya biyya ormaa kana yaada mana arabaa dalagaa ulfaatina arabaatiif yaaduu dandeenya hirriballee dhabuurraa kan ka'e jechuudha fakkeenya mana arabaa kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf mana muraasa yoo ta'e malee firiidamiidhaan namni hirriba argatu hin jiru hirriba gahaa inni tokkichi hin argatu jechuudha yeroo argannee rafnu sanittuyyu silki irratti dabarsina hundumti keenya wal beekna sa'aatii maka hirriba argannu sanuu sa'aatii hedduu hirriba sa'aatii hedduu silki irratti dabarsina jechuudha kanaafuu hirribni sirri barbaachisaadha waa hundumaafu fakkeenyaaf cinqirraa bilisa ta'uu fi assaaboo fi yaadarraa bilisa ta'uu fi hirribni baay'ee barbaachisa marsaalagu kanallee akka hin jeeqamneef yoo ati hirriba hirrabne fayyaa gahaan argattu hirribni fayyaadha waan ta'eef iyyuu marsaalagu kun jeeqamuuf carraa argata jechuudha garanaanis akkasuma bishaan dhuguu fi yeroo marsaalagu nutti dhufu nurraa haa baasu jennee wantoota gaazii qaban yoo isin jedhu wantoota akka kookaa peepsis mirinda waan barbaadaa ta'uuti wantoonni gaazii qabu akka saayinsiitti akka doktoroonni jedhanitti illee yeroo marsaalagu jiru dhoogga dhabboleeyyan kiyya ana akka kiyyatti akka naannoo kiyyaatti kan argaa guddadhe yeroo xiqqoo ta'e jechuudha dubartiin takka gaafa deettu faas deettu soo ta'e deettee yeroo daatan irraa boosanis ta'e yeroo dugditti dhufulle nurraa haa baasu jedhanii waan gaasa qabu kana fayyadamanii namoota baay'ee kan arga wallahi jechuudha garuu inni kun dogongora guddaadha yeroo daatan nurraa haa deemu jechuun nurraa haa bahaa nurraa qulqullaa'ullee fi marsal laguu kunis nutti dhufeetiin jedhe laguun kun nurraa haa qulqullaa'u jennee yoo fayyadamuu barbaanne wantoota sadan amman isin himu kana fayyadama kunniin sadan akka ajaa'ibaatti akka
akka ajaa'ibaatti qaama keessanis ni qulqulleessa daatallee ta'e turii laguu ta'e garaa keessan qulqulleessu fayyaa dhaftee hedduu akkasii kan qulqulleessu jechuudha. Kunniini warroon amma maqaa isin dhee kunniini sirritti akka marsaan laguu keessanii kararraa maqoo yookiin immoo jeeqamuu toorarratti yeroodhaan yeroo isaa eeggatee akka hin dhufne kan isin taasisu kan inni tokkoffaan jechuudha. Dhiphinnaa fi bishaan heddumminaan bishaan faasirratti dhugaa hirriboo danda'ame hamma danda'ame tokko yeroo argattanitti hirriba rafaa kanaan isin jechuu barbaada. Yoo immootu osoo kunniin illee hin jirre osoo isinis dhukkubini osoo immootu iyyuu hirriballee gaahama raftanuyyuu mana yaalas hin deemini osoo eenyu maqaan isaa qusannaa maatii kanas qusannaa maatii maal jedhama marfee kaawwatan kanas isin hin kaawwatini kan itti deddeebi'eetu maanii marsaan laguu isinirraa hafu ta'e kan jeeqamu ta'e yoo an gara mana yaalaa deemtu yookaan immoo tokkoffaa irratti maal fayyadamtu suunfaa jedhan kana fayyadamtu. Suunfaa kana viidiyoo hedduudhaallee isin hojjedheen ture. Suunfaan kun faayidaa guddaa qaba dubartootaaf. Yeroo dubartoonni deettes yeroo marsaan laguu isinirraa hafu yeroo makaanu fayyaadhaa fi mana sagaraa deemuu irratti yeroo shintibeetii dhadhan yookiin immoo mana sagaraa fi shintibeetii yoo deemtanii sa'a tokko sa'a lama akkasii isin tursiisu waan tokko lama jedhee irra dubbadhee hin dhumne faayidaa guddaa qaba. Garuu mata duree kee kaadhaat irratti yeroo deettanii isin jettanii daatan akka isinirraa ba'uudhaa fi isa kana osoo fayyadamtanii baay'ee dubartii deetteef walla daataa qofaaf osoo hin taane miidhamaaf waa hedduu gaariidha waan ta'eef suunfaa kana sirriitti fayyadama akka hin fayyadamtan danfisaati yoo hin hadhaa xiqqoo waan ta'eef isinitti hin tolle xiqqoosii sukkaara itti dabala sukkaara wajjin inni isin danfistanii bobbofaa akkasitti dhugdan jechuudha. Walaa marsaa laguu hunduma isaa isinirraa akka isinirraa qulqullaa'ee isinirraa ba'u taasisa. Inni biraan mootuyyuu kammuunii jedhama na fakkaate afaan Oromootiin akkasuma na fakkaate isa kana fayyadamtan akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana inni kunis dawaa baay'eedha. Waa hedduuf dawaadha garuu marsaa laguutii fi yeroo muraasa keessatti osoo ooltanii hin bulin kan ji'a lama isinirraa fi kan ji'a tokko isinirraa fi kan jeeqamu kan yeroo isaa eeggatee isinirraa yookiin immoo isinittuyyuu dhufee kan seedhan isinirraa hin baanee fi hedduu tokko faayidaa qaba. Sirriitti fayyadamtan jechuudha. Maal gootanii danfistanii akkuma shaayiitti ganama dhugdu misaa irratti illee hin dhuddu galgala illee hin dhuddu jechuudha. San qofaaf dawaa miti immoo coggaaraaf illee dawaadha. Dhibee garaa keessatti illee dawaadha. Hattaa yoo garaa isin bakka yookiin garaan isin dhukkube mee isuma kana firee fuudhaati yeroo danfisuun isinitti illee isin tola alaan shaaliqimsaan agartan. Wallaahi jechuudha hedduu tokko faayidaa qaba. Inni kun jecha kun suuraa irratti argitan kan biyya ballee sirriitti jira. Isa kana danfistanii dhuddan. Warroonni coggaaraa qabdaniif dhibee garaa keessaa qabdan immoo akkamitti fayyadamtan beektu hin daaktanii dammatti dabaltanii ganama garaa qullatti nyaattan. Faayidaa isaa yoo argitanis hin jettan garuu koomentii irra deebisaatii kootatiin abarreessaa hedduu tokko waan faayidaa qabuuf isinin jedha. Inni biraan mootuyyuu akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana roosmeeriidha. Baalli kunis danfistanii akkuma shaayiitti dhuudanii naannoo biraatti maqaa biraa qabaatuu danda'a. Garuu isin suuraa isaa kanaan laaltanii bitatanii ittiin danfistanii dhuudan jechuudha. Garuu mootuyyuu inni guddaan obboleeyyan kiyya isinillee waan furmaata irraa argattaniitiin boru arguu dandeettanii jara kanaan lamaan jechuudha. Jara kanneen akkuma suuraa irratti argitan kana suunfaa fi kammunii kana hedduu jarri kun lamaan wallaahi yeroo deettanis hattaa. Yeroo fayyaa qabdanis yeroo laguu qofaaf miti fayyaadhumaaf dhibee makaawwanii waan dhibee garaa keessa jedhame hundumaafuu jarri kun hedduu faayidaa qaba. Kan akka mataa kiyyaatti suunfaa kana keessattuu anaa fi akka baay'ee ta'u jalaayyuu hin dhabu yeroo baay'ee ittiin fayyadamaa yeroo fayyaa qabus yeroo fayyaa hin qabne yeroo baay'ee harcee garbuu kana wajjin yookaan immoo suunfaan wajjin walitti makee suunfaa kana sirriitti fayyadama sirriitti maaliif faayidaa isaa waan irraa fayyadamee argee fi isinillee osoo itti deddeebitanii yoo fayyadamtanii argitanii faayidaa isaa arguu dandeettu akkuma koo kana jaalattanii of qofaayyuu miti nama biraatiif illee mutu qooduyyuu dandeessuun jedha. Walumaa galatti viidiyoon kiyya kan qabadhee dhufe kanarraa kana fakkaata ture akka isin gammachiisuus akka irraa fayyadamtanis abdii qaba obboleeyyan kiyya irrallee fayyadamaa fayyaa argadhaa gaafilee keessan kan kaawwin kan na bira jiruufis inshaallah suutan deebisa sheerii moolii godha maatii ta'a seentanii viidiyoo qofa laattanii hin bayinaati laayikillee dhugaadha gatii isin hin kafalchisiisu anaafis jajjabina ta'a akka waan birallee qabadhee yeroodhanii isiniif dhufe isiniif qoodu na taasisa. Kanaafuu maatii ta'uu hin dagatina waliif qoqqooduu hin dagatina inshaallah warabbina laaffisirraa anillee guyyaatiin qabadhee isinii dhufa galatooma ulfaadhaa turtii gaarii isinii haa ta'u.